gadi jette malee olin jette. Ay dubartii gadi jette meeshaa yoon gadi jette malee olin jette. Baabula tedis kabat argilaachu. Bakka hojjechuu qabdanii qabeenya kana argachuu danda'a. baay'ee hidhigti. Sila kanaafuu hundi keessanuu isaa fooloo maxxansiisaa sooshaal miidiyaadhaan nan hojjedha yoo jedhe sooshaal miidiyaa Silgu akkanaa maal godha maa baaballu. ani maaramee ani durba akkanaa dhaloo tokko keessa yaada akkanaa qabdu dhaloo tokko keessa argee durba jechuun durbi ni jiru. namni kudhan as jala jirtan kun jechuudha gaafa biyya arabaatti galtan dhugaa isiniin jedhan guyyaa galasan jechuudha ameerikumaa warri galee akkasin ta'u rabbi dhugaa isiniin jedha ijoolleen keenya jechuudha gaafa san hundumtu lubbuu isin jedha gaafa guyyaa ja'a lukkuu sitti qala bakka lukkuu isin jedha maqaa maal lubbuu isin jedha san turaa jechuudha. Waan asii jedhu ofiis. Rabbi isa booda maal goota seete birrii ta'e sadini laatti godhee ittiin nyaata ittiin dhugee laattee deeme obboleessis obboleettinis kalli walli deeman isaan. Ati garuu jireenya keessatti si abbaa mana keessa nama mana kana keessatti. Ashkan basheechuun bareechisa nu barbaachisa. An hojii fakkaatu jiru namni kedee hojjete. Isa kana jechuudha. Dhaggeeffadhaa isa kana duwwaadha. In qaba meeshaa qaba. Akka Oromootti namni kana nagadumaa jedhama. Tumtuu wayiin budaa jedhama. No. Qaawwa mana kee arganaa cufee maal galcheena. Kuni sammuu keenya keessatti baay'ee gaaffii nutti ta'a dhugaa. Birri ani gaafa biyyatti dhufu na amantanis na amanuu baattanis 30 fudhadhee oggaa 11 hojjedhee birri 30 fudhadhee gale na amantan na amanuu baattanis uummanni sooshaal miidiyaa kanarra. 11 bicha isii fudhadhee gale. Maali jedham bannaati kusatti. Salabaati biyya arabaatti fudhadhee. Taggatti natti taane ishiin narraa walaqeechuu qabnan bijaamaa kiyya birri 300 bitadhee uffadhe bakka allaqa. Birri saniin garuu birriidhaan deebisaa hojjedhe bakka. Dhugaa rabbi isiniin jedhe. Asi Nairobi on jedhe immoo kaa. Deebi'ee biyya abbaa sanitti ni. Booltii yemaa taate qaaruun qabatin. Lakki ani maallaqa manaa fidee dhufe jettee. Dubartoonni keenya maal? Durbi salaala akki daltu salaala. Maarame itti fidi tokko isaanii jabaadhoo jedha. Reeffannatti ta'uu dide rabbi. Atu morma dheeradhu waan asii jedhu. Obbo baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu hidhe. Mana maadaamitti asumarraan asinitti ijoolleen keenya jechuudha. Sabboontuun ishiin irrifattee ilma ga'u abdii sabboontu waan taate immoo jira madaan seenan daakoo cirriste taate dhiisaafee sabboon. Hojiitti baay'ate sanatu qillisi. Kaampaanii galchasii galee birrii 320 fudhatee namtichi dallaalaan sun fide biyyarraa erga fidee kaampaanii galche. Kaampaanii erga galchee immoo deebiseetuma jara kaampaanii wajjinii walii galee dirqama birrii 4,000 biyya kanaa haa fiduu san booddee yoo birricha irraa fuutanii jedhan hojjechiisaa fi aayidii jedhee jaratti jara kaampaaniitti. Habibti kaansileeshinii isaa fi paaspoortii isaa haa kennuufi. Kaansileeshinii kan maal kennaaf sila maal godhaniitu intini kaansileeshinii maal hojjete iqaamaatu hojjetamee fi seeteen kaansileeshinii kan maaliiti irraa jijjiiramne barree fufee ji'a ga'a. Okay, isuma takkaa ofirraan jijjiiramne? Irraan jijjiiramne barree fufee ji'a gaha bara. Mee keessaan na dubbisiini lakkoofsa mucichaa naa ergi. Keer inshallah. Waan ijoolleen keenya asitti wal gootu rabbitu beeka. Masi anamma biiftu wanna kana keechumaa mucaa kana gargaarree odoo miidiyaa irratti dafnee as baasuu baannee hojii qabutti. Maaliif jedhi masi amma wanni kun odoo mucaan kun 4,000 kana kaffalee yookiin immoo 4,000 kaffaluu baatte odoo gadi baasne singatiin jedhanii ni miti. Amma mucaa kana gadi gatani yoo rabbi kan beeku. Amma hojii dhiiraa qabsiisuudhaaf komishinii meeqa nu gaafachaa jiru? 1,000 nu gaafachaa jiru? Duraan 400, 600, 800 ammoo 1,000 godhatan. Uma dabalu namni isaaniin hayi jedhu dhabame. Namni isaan afoo dhaabbatu dhabame. Amma immoo maal fidan barumsa addisii Itoophiyaa irraa komishina barbaadan 300 ol 350 280 haga isaan barbaaden fudhatu fidu asitti immoo maal godhu hojii fuudhanii achiin gatu
Aidiin irraa hojjetame irraa hojjechuu yommuu baatan dhimma isaaniiti kun immoo diraama gaafachaa kuma afur fidii biyyarraa ergisiisi. Mucaan kun haadha kaffale rabbi kan beeku laal namni Dubaay kana keessa jiru qaamii godhata waan kana rooba maal jettee jira. Kana maa jiru fullee kaffaladhu kan aidii jedhu baluma ittumaan bazabbasu gisee san kam dandeecha ishee kamtu danda'a. Roomi ani kana yoo kaampaanii irra galeera ta'e aidii kaampaanii irraa dalaga garuu mucaan sun ammas kaampaanii tokko nama fidu aidii sirraa nu jedhee fidamiti. yaa ammas kan isaaf hin galle yoo viizaa dhuunfaa isaati hojjetachaa jira ta'e kaffali jechuu hin danda'u. Viizaan dhuunfaa diraama kuma saddeetii hanga masiyye yookiin viizaa dhuunfaa isaa barbaadinna. Yaa kan adda baasisiin jedhani. Yaa Roomi gaafadhe adda baase. Gaafadhe adda baasee maaliif akkas jedhanii jennaan dallaaluma sassafide faana jara faana walii galchee akka inni birrii kuma afur baasee ganaa jara sana faana sheeringii kuma lama hiratanii aidii kaampaanii hojjetu. Kaampaanii immoo giddeetaa hojjechiisu ofii sheerii immoo kuma lama koomishin dagana mucaa kanarraa kuma lama. Ajab. Indee akkasii bari wantichi Roomi. Baay'ee tokkoon ulfaata baay'ee Yesuus Kiristoos waan ijoolleen kun keessa jirtu bakkee kana Roomi. Waan waan jedhe beekama siyya duraan beeksisa dhiiraa sirriitti hojjedha argitee jirtanna. Ofitti na waameeti bar na beekaa ijoollee mooliin hojjedhu Rooban naan jedhe hojiin kee gamma hundi sirriidha naan jedhe wanna sirriin taane sitti himuu naan jedhe. Oduu akka barbaade si kaffalanii dallaalanii Dubaay Shaarjaa ajimaan jirtu maafiyaadha. Akka numa jettee isaan fana hariiroo hojii dhiiraa beeksisa hojjettu kana hojjannaan beekadhu dhimee si gabaabsanii naan jedhe. Beekadhu hojii kee kan hunda si harkaa balleechanii naan jedhe. Gaarummaa kee kana waan agarraa uumaa asirratti argine kan si harkaa balleechan haga barbaada si haa kaffalan eega guyyaa sanii dhiiraa miti masiyye dubartii Abu Dhaabii jirtu ajimaan jirtu Shaarjaa jirtu beeksisa irratti na sodaadha. Akka jedhanii miti jedhe Roomaan akka jedhanii miti. Akkuma dhufanii sitti man kana seetee naan jedhe warshaa kanarra galcha kaampaanii kanarra galchina kaampaaniin kun kanarraa hojjeta nyaata ofiif of danda'u kiraa manaa warshaatu danda'a asii fuudhanii warshaa aannaniitti irra galchina jedhaniiti koonistiraakshini irra galchu koonistiraakshini irra immoo wannoo godhan jedhanii deemanii ala saayitii jedhe warshaa waan barbaade irra geechuu danda'a naan jedhe kaampaanii akka isaan jedhanii miti lamin kaampaaniin biyya kanaa hin fudhata mootummaarraa bakka barbaade geecha humna isaa naan jedhe kanaafuu namaa wal si dhabsiisa. Nama wal si dhabsiisa aidii irraan hojjechiisanii. Kanaafuu hojii beeksisa dhiiraa kana dhiisennaan eega guyyaa saneeti. Wanni magaalaan kootu na fayyu natti fakkaatu ilma dhiiraatti beeksisa hojjedhu naan jedha. Dhuguu hunduu akkasuma natti fakkaata beektaa? Akkuma san natti fakkaata. Kuma rakkanne biyyarraa yoo fidan yoo viidiyoo gadhiisan yoo afaan bareeda dubbatan koottaa hojiin hin jira hoo jedhan.